السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان نجانا جرتاني هردفتوتا كبجمتوتا جالتمتوتا أكسمس قبصاوتا أمتا أورمو بحاديا كابا كيبا بكما جرتاني تناجين كيجا كأون رامد ديسين هذا كابو سنين جدا كانت تأنسون دام ستكشو تكورا بالسكيننا ورا بيتشون hidhate lole junta balleessuuf junta awwaaluuf jedheetini nammaantana iyyeetini mee social media irraa kijibanutti oofaa jiru kanaaf xiqqoo waan dhaamsa waan xiqqoo isii dabarsuufi barbaadu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abiy Ahmed jechuuni nama deemee lola waboo fi TDF'n loluu mitiiti ufii isaatiyyuu achi bakkuma masaraa mootummaa keessatti ufiyyuu of eeguu hin dandeenye ta'uu isaa bal'aalleen hin beeka jechuudha. Guyyaa aangoon itti kennamerraa eegalee Abiy Ahmed takkaaf amanee bulee hin beeku. Ufitti amanee jiraatee hin beeku. Maaliif parlaama fuula dura taa'ee yeroo mana fincaanii deemu namatu na dura deemaa jedhee ture. Sodaarraa jechuudha. Shakkii warra isa eegus shakkuurraa sodaataa hollataa bulaa jechuudha. Eega guyyaa aangoo qabatee gamanaan marroo wal dhabbiin itti jabaatee gara sirraan immoo TDF'n Dabratsiyoon fa'aan wal dhabbiin itti jabaateerra takkaa ufitti amanee bulee hin beekuu jechuudha. Kanaafi abbichuun keessan deemee lola kana loluu mitiiti karaa ittiin biyyaa dheessu barbaadaa jira. Uffanni uffateetiin inni agarsiisu sunillee uffata har'aatii miti. Uffata ture yoo xiqqaate ji'a jaha ol uffata ture jechuudha. Uffata uffatee ture jechuudha. Kanaaf inni karaan inni barbaadu yoo ka jiraatu taate kallattiin inni ittiin achi keessaa bahu jeetti takkattiin akka nama loluu fakkeesse achi Eertiratti dheessuuf kallattii barbaadataa jira malee deemee waboo fi wayyaanen loluu abadan loluu hin danda'u. Abdii kutatee jiran waraana labsee waraana eega Finfinneetti gadi jiisee labseen booda lubbuu isaatiin achi keessaa bayuuf qophaayaa jira malee lolli inni deemee loleetiniin paartii kana bilisoomsu hin jiru. Paartii biltsiginnaa kallattiin inni ittiin balleessaa jiru, kallattiin inni ittiin awwaalaa jiru aniyyuu ka'ee hin lola. Deeggartoonni kiyya warri na deeggartan na waliin badaa jechuu isaati. Ummata warra hirriba keessa jiru warra hin galleef haa galtu jechuudha. Malee lolli inni deemetti inni loluu danda'u hin jirtu. Lola Baacaan dabalee dhaqee
keessaa dheessee Finfinneetti gale. Lola Biraanuun Juulaa loluu sodaateetiniin dhokateetiniin Finfinnee keessa taa'aa jiru. Jeneraaltonni wayyaaneen duraan shuumte marti isii sodaattee Finfinnee keessatti dhokatteetiniin Abiyyiin sossobaa balleessina ija qabbarnanoo jechaaniitiniin sobdeetiniin isa waliin taa'aa jirtu. Inni deemee loleetiniin mo'achuu abadan hin danda'u. Hin sobaminaa kana. Uf hin sobinaa. Uf sobdanii ummata miskiina gara lolaatti ittiin oofinaa. Ufumaa keessanii deemaati dhumaa. Isin achillee teettan lolallee deemtan warri bilxiginnaa jechuudha. Keessattuu warri aangorra jirtan warri yeroo ammaa kanatti ummata Oromoo, ummata Tigraay sabaan qooddaniitiin fixaa jirtan. Duguuggaa sanyii saba kana lamaan irratti duguuggaa sanyii warri raawwataa jirtan. Deemtanii loltanis loluu dhiiftanii Finfinnee keessa teettanis Finfinnee baatanii bakka feetanitti dhokattanis isiniif badiin badima. Isiniif badiin badima. Gaafatamummaa jalaa hin baatan. Kufaatii biltsiginnaatiin booda gaafatamuun keessan warri lubbuun haftan hin hafu. Abiyootis eessattuyyuu yoo ka dhokatu taate, eessatti illee dheessee yoo ka badu taate gaafii jalaa hin hafuu jechuudha. Kanaafi abbichuun lolee, abbichuun iyyuu lolee, innuyyuu lolaaf deemaa jira, qophaa'ee jira, hidhatee ka'ee jira. Isa dura nulleen qophooyineetiin deemnee loluu qabna. Lola kana innu mo'achuu deemati. Yoo lola kana mo'ate aangorraa nu arga jettaniitiin warra biltsiginnaa biyya keessa jirtanillee warri hollataa jirtan walumaanuyyuu nagayatti baduuf deemtanii. Rabbi isin haa balleessu ammallee. Yoo aangorra teettanillee waan barcuma iftan malee uummata Oromootiif bu'aan isin buusaa jirtanii jiru. Yoo isin deemtanii loltanillee bu'aan isin buuftanii jiru. Maaliif? Waraana kaayyoo qabutuyyuu isin lolaatti jira waan ta'eef. Isin lolli keessan lola kaayyoo hin qabne. Lola reeffa faarsu jechuudha. Boolla keessatti. Warra boolla keessaa faarsaa, warra addunyaa kanarra jiru mootuyyuu aarsaa bu'aan isin fiddan hin jiru. Bu'aan isin fiddan hin jiru. Boolluma sanatti seentan malee isinis. Kanaaf yaa warra biltsiginnaa, yaa warra abbichuun yoo mooyame ani uffata dubartiin ati diraa jedheetiin kan ufii dhiiraa mootuyyuu kijiballee haasaa jiru hedduutu jira. As keessas alas biyya keessas bakka maraayyuu jechuudha. Ka yoo abbichuun achitti waa tahee ani isa dura of balleessa jedhellee hedduutu jira. Kana hundaayyuu waa hedduu jechuu waa hedduu. Warri biltsiginnaa kun ka oofaa jirtan ka isin karoora qopheeffattan karoora keessan maraayyuu seenaaf lafa kennee jira jechuudha. Kanaaf warri abbichuu waliin baduuf qophooytan, warri yoo abbichuun bade hin bade jettanii qophooytan, warri yoo abbichuun du'e hin du'e jettanii qophooytan sirriitti qophaaya. Harka dhoyne isin eenanullee sirriitti harka dhoyne isin qopheessineetiniin isin eeyna. Abbichuun keessanis boollatti isinis boollatti darbamuuf deemtan jechuudha. Abbichuun keessan immoo lolaaf deemuu odoo hin taane badiif deemaa jira. Bakka itti dhokatu boolla itti uf awwaalu odoo jiru jechuudha. Odoo lubbuun hin du'in boolla itti deemee uf awwaalu. Eertiraa haa ta'u, Gondariif Gojjamiin haa ta'u, bakka fedheeyyuu haa ta'u, bakka itti uf awwaalu barbaadataa jira malee lola hin deemu. Lola hin deemu.
warri silaa lola beekuyyu warri silaa experience lolaa itti qabuyyu loluu wallaaleet kallatti itti dhukaasu itti zooree dhukaaseetiniin dhahuu waan dadhabeef galee ofirraa taa'aa jira. Inni mootiyyuu dulloota warra soddaa waliin warra balleessii malee tolchii hin beeyne waliin bu'aan inni buusu hin jiru. Kanaafuyyuu warri qeerroo adamsitaniitiniin abbichuun lolaayyuu isatu ajajuu deema jettanii ganda keessa deemtanii qeerroo ganda keessaa guuraa jirtan uf eeggadhaa. Uf eeggadhaa isinin jenna. Dhaamsa ammuma isinii dhaamna. Uf eeggadhaa. Uf eeggannoo godhaa. Kanaafi abbichuun keessan badiif deemaa baduu deemaa. Warri badiif qophooytan waliin baduuf qophaayaa. Warra kallattii inni itti loluuf qophaa'ellee mootiyyuu warri argitan yookaan mootiyyuu jeetti inni itti loluuf kallattii kamitti akka inni loluuf qophaa'ellee warri argitan miliyeena 11 isiniif kenninaa jettee jirti warri wayyaana jechuudha. Kanaaf biltsiginnaa qalbii qabdu daddafii mistira kana abbichuu kee jalaa baasii horii san fudhadhu. Horii san fudhadhu. Abbichuu caalaa amma yeroo ammaa kanatti horii santu siif caala waan ta'eef daddafii mistira baasii miliyeena 11 san fudhadhu. Jireenya gaarii jiraadhu. Manni siif haa kennamu isiniin jenna. Waan abbichuun isin sobu san dhiisaati. Amma daddafiitti lotorii miliyeena 11 ka sooshaal meediyaa irratti isiniif kennamaa jiru kana fudhadhaa. Abbichuun keessan dheessee jira. Bakka inni itti dheesse yoo saaxiltan miliyeenni 11 isiniif kennamaa jechaa jiran. Kanaafi siyaasaa baradhaa yeroo jennu kana jechuudha. Siyaasaa hin beeytanii kijiba ani waboo keessa waggaa hagana ture jettanii olii gadi ooftanii kijiba dhiisaati. Kallattiin abbichuun keessan badaa jira, dheessaa jira, dheessee ammaan tana argitanii karaa inni ittiin dheessaa jiru san yoo agartan biyya inni itti dheessaa jiru san illee yoo kabeeytan taate hatattamaan jalaa baasaa jechuu jiranii. Kanaafi Dabrasiinaan qabamuun kuni baay'ee tokko biltsiginnaa rifachiisee jira, hollachiisee jira. Jireenyi itti hadhaa'ee jira. Ammaan tana rafanii buluu mitiitii. Magaalaa san keessattuyyuu gadi bayanii haasayuunuyyuu itti jabaattee jirti. Haga Adaanech Abbabee sanii fi hatta Shimallis Abdiisaa kanallee jechuudha. Mara isiituyyuu warra biltsiginnaa ta'e guutuun guututti tokko lama odoo hin taane marumaayyuu guutumaan guututtuyyuu warra biyya keessa jirtu san fi ka biyya alaatti irraa achi galtellee jireenyi itti hadhaa'ee jira. Kallatti ittiin dheessan barbaadaa jiran waan ta'eef hatattamaan bakka inni jiru kallattii yoo agarsiiftan lotoriin isinii bayaa jechuudha. Badii jala haftanii. Kanaafuyyuu warri araara diddanii kijiba olii gadi oofaa turtan warra abbichuu jettaniitiin soba olii gadi lafaa turtan abbichuu keessa wajjin baduuf nummootiyyuu harka isiniif dhoonne jechuudha. Boolla isin seentan sanitti akkasii abbichuun keessan yoo badee kophaa isaan badu warri soddaallee amma alaa deeggarsa barbaada iyyaa jira. Deeggarsi alaa isaan barbaadan kunillee fudhatama addunyaa biratti illee hin qabu. Bilaasha iyyanii galan jechuudha. Kanaaf warri soddaa waliin kasaare waan ta'eef abbichuun keessan isin warra kasaaraati jechuudha. Warra biyya kuffisee, warra seenan hin daganne, warra hayyuu hidhee akira mootiyyuu jireenya ufii keessanillee ufitti hiitan jechuudha. Kanaaf qophaayaa jennaama kotota keessaa walitti qabadhaati. Abbichuun isin biraa dheessee jira. Abbichuun dheessuuf qophaa'ee jira.
qophii irra jira, qophii xumuree jira. Inni qaata qophaa'e jechuudha. Qaata qophaa'e isin keessaa isin biraa dhiyeessuuf. Amma maaltu isa hafe? Warra alaa galtee horii isarraa nyaatte san anuyyuu hin lolaati isinillee gadi baya. Lola daarektii seenaa jedhee warra boollatti naqee asiin zarraaf hayzoo jedhee warra yoo warri asiin gowwaadha silaaftuyyuu keessattuu bilisiginnaan Oromiyaa jechuudha fi warri soddaa keessanii hayzoo jedhee asiitti isin dhiibee ofii isaatiin mootiyyuu jettii takkittiin keessaa gara Asmaraatitti yookaan mootiyyuu gara Mangistuu Hayilamaariyaam Mangistuu isaa ka duraanii dheessisaniititti dheessuuf qophii xumuratee jira jechuudha. Kanaaf isin warri ummata sobaa ganda keessa turtan qophaayaa isiniin jenna booji'amtanillee mootiyyuu warra amma ummata darartan kuni akkasumatti dararamtanii beeka. Booji'amtanillee waan nagayaan teettanii seena warri booji'amee nagayaan taa'e warra dhugaan waraana biyyattii sani jechuudha. Saba kanarratti hin dhukaafnu, obboleeyyan keenya irratti hin dhukaafnu, nu marti waliin Itoophiyaawidha. Asii saba tokko callaa gargaaree saba kaan hin miinu qooda nu saba kanarratti dhukaafneetiin lammiilee biyyattii tanaa balleessinu harka kennannee nagayaan maqaa keenya balleessurra maqaa keenya balleessinee biyya teenya balleessurra nu risaasa ummataatiin qabeenya ummataatiin bitame ummata keenyan deebinee fixurra harka keenya kennanneetiin nagayaan achi baanee harka keenya akka dhiigan taane jedhee warri harka kennate kabajaan taa'aa jira. Kabajaan nagayaan deebi'ee hojii isaatitti fufaa jechuudha. Waraanni biyyaa tolullee waraana akkasiiti. Waraanni biyyattiin haga kuftuu eegu waraanni deemeetiin saba tokko calla irratti duulee gosa tokko irratti duuleetiin gosa tokko fixu waraana biyyattii odoo hin taane waraana gosaa taheetiin hafa. Waraana gosaa taheetiin hafa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti dhugumatti waraanni raayyaan ittisa biyyaa osoo nama barateen ka hogganamu taate osoo nama baratee nama quuqama biyyattii saniitiin nama quuqama biyyattii saniif qabuun odoo ka hogganamu taate yeroo ammaa kanatti namicha kana aangoo bakka sanii fuudhee bakka tokko kaa'ee yookaan immoo tuyyuu hidhaa keessa kaa'ee biyya tasgabbeessaa jechuudha. Kanaaf waraanni biyyattii sanii wanni ittiin hogganamaa jiru hattootaan hogganamaa jira jechuudha. Hattootaa fi saamtota warra homa takka beekumsallee hin qabne warra wanna takka quuqama sabaa quuqama biyyattii saniif illee hin qabne warra kanaan hogganamaa jira jechuudha. Biyyattii tana kufaatii irraa hambisuu miti sabaaf sablammoota guututti balleessee baduuf nama deemuun hogganamaa jira jechuudha. Kanaaf dhaamsa kiyya asumaan asirratti xumuradha. Warri dhaamsa kiyya kana dhageettan share, like, subscribe naaf godha. Maatii kiyyatti makamaa isiniin jedha. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.